Amala namoota bultiidhaaf ta'anii amaloota kana nama wajjin jirtu irratti argaa jirta yoo ta'e namoonni kun namoota bultiidhaaf ta'anidha. Viidiyoo kana koppiliingi gochuun hanga xumuraatti nu hordofaa. Tokkoffaa irratti namoota kaleessuma kara jireenya keekitii keessa dhufanii fixanii sitti dhiyaatu akka waan umrii kan kee guutuu si wajjin turanii wayiitti sitti dhaga'ama. Akka waan daa'imummaa irraa ka'anii si waliin guddatanii wayii sitti dhaga'ama. Because keessoon jaraa qulqulluu wanna ta'eef. Lammaffaa irratti osoo ati achi ofirraa dhiibduu, osoo ati achi gaffaatu, osoo ati fuula dhorgattu, jarri garuu fuulli jaraa yoomiyyuu siif ifa. Osoo badii kee arganuu badii kee irra darbu. Hin jarjaran. Xiiqii siin hin qaban. Siif ajajamoodha. Waan ati dhorgite irraa ni dhorgaman. Wanna ta'e godhi yoo jetteen siif jedhee maaluu nan godha siin jedhu.